Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee haga kutaa 4 qofaatti baradhe. Afaan Oromiffaa barreessuus ta'ee dubbisuu sirriitti nan danda'a. Barnoota koottillee qaxaleen ture. Haa ta'uutii garuu jireenyi keenyi jireenya baadiyyaa magaalarraa fi daandii konkolaataarraa fagoo waan ta'eef maatiin keenyi nu barsiisurraa nu heerumsiisuu harka caalaatti fedhatu. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 11 dubartoota 4 fi dhiira 7 waliin horataniiru. Haati kiyya abbaa kootti kan heerumte umurii waggaa 14tti. Eega sanarraatii kaasee hanga dahuun nagaha jettutti anaa fi obbolaa koo walirratti dahuu dandeesseetti. Ijoollee dahuu immoo baay'eetti jaallatti. Maatii kana keessatti dubartii ta'een isheedhumaa obbolaa koo keessaa immoo salgaffaarratti anatu dhalata. Dubartoonni 3 jiran anaatiin hangafu. Abbaan kiyya guutummaa guutuutti nama gaarii, ijoollee isaa guddisee ijoollee isaaf gatii guddaa kanfala jedhamee jajamu miti. Abbaan koo hawaasa keenya keessattis haa ta'u nuyi maatii keenya keessatti keessumaa erga of barree erga guddannee buddeenuma haati keenya hojjettellee nyaachuuf kan of lagannu taane. Sababiin isaa immoo abbaan koo qabeenya ofii hojjeteen nu jiraachisurra hatee kan nama oliif gadi butee achi barabbaree maatii isaa jiraachisuu nama filatudha. Qabeenyi maatii isaarraa fudhates ta'e ofiif qabu mataa isaa jiraachisuurra darbee nama hedduufiyyuu qabeenya gahu ture. Haa ta'uutii garuu namni tokko nagahee nan quufee hin beeku mitiiree jireenya isaa keessatti abbaan koo gara deeme hundatti qabeenya namaa saamuudhaan yookiin doorsisee yookiin dhoksaan yookiin immoo liqii fakkeessee tooftaawwan garaagaraa fayyadamuun nama hedduudhaaf fira otoo hin taane diina ta'eera. Si'a hedduus hiriyoota isaatiin reebamee waraanamee du'arraas ooleera. Ofiif qofaan otoo hin taane dargaggoota ol deeman koottaa kana goona jechuun qalbii ijoollummaa isaanii dogongorsuun gara hannaatti illee isaan fudhachaa ture. Bara jireenya isaa keessatti bara innitti hannaan shakkamee mana hidhaatti hin geeffamne hin hidhamne hannarraa bilisa ta'eeru hin qabu. Ni hidhama, ni hiikama, poolisiidhaan ni reebama, ni fayya. Bifa kanaan hawaasa naannoo keenyaa biratti abbaan koo nama baay'ee ulfaataa ta'ee ija nama hedduutiinis hattuudha jedhee nama salphatu otoo hin taane namni kun cimaadha lubbuu namaa birayyuu hin darbu yoo argate jedhamee sodaatama. Of jalattis dargaggoota hedduu gurmeessee waan qabuuf namni ni isa sodaata. Magaallis baadiyyaanis sirriitti isa beeka. Ani haa tolus haa badus abbaa kanaan hin guddadhe. Haati kiyya immoo faallaa kanaati. Isa abbaan koo safaree kan namaa fuudhee mana galchee duubaan gadi baastee abbaan manaan kee abbaa manaa koo akkana godhe jechuun yeroo isa himatan qabeenya abbaan keenya jalaa fudhate midhaaniin deebi'uu kan danda'u yoo ta'e safartee horiidhaan immoo deebi'uu kan danda'u yoo ta'e maqaa horiin ni bade jedhu tikootaa fi obboloota kootti kennitee horii yookiin immoo loon sana ija abbaa keenyaa duraa dhoksanii gabaa biraatti geessanii akka gurguraniif qaama miidhame sana haati koo gargaaraa turte. Bakkatti abbaa keenyaan ajjeesuuf wal mari'atanitti haati koo deemtee maaloo kan inni isin miidhe dachaa godheen isiniif kanfala jechuun araara buufatti. Isa kam namni isaa haati manaaf abbaa manaa laga tokko waraabama jedhu anaaf hin galu. Haatii fi abbaan koo eessa isaaniitu laga tokko kan waraabame amalli isaanii tokko kan wal jaallatan kan wal kabajanii fakkaata. Abbaan koo ni hata haati koo ni deebisti. Abbaan koo ni balleessa haati kiyya ni tolchiti. Bifa kanaan hanga obboloonni koo arfan bosona galanii lamni du'uun isaanii nutti manitti maatiin kiyya baadiyyaa sana keessa jiraachaa ture. Sanaan booddee garuu du'a obboloota keenya lamaanii dhageenyee mootummaan yookiin naannoo sana gadhiisaa yookiin immoo isinis yakka dargaggoonni gurmaa'anii bosona keessatti raawwatanii kana keessatti shoora qabdu jennee fudhanna yeroo nuun jedhan maatiin koo gara magaalaatti galanii. Bifa kanaan jabaadhee guddadhee barnootaan illee kutaa 4 gaheen maatii kiyya waliin otoon jiraachaa jiru hiriyaan abbaa kiyyaa tokko sangaa kan mataa isaatti guddisee baadiyyaatii oofee fidee gabaa keessatti abbaa koo waliin gurguruuf ni dhaaba. Ganama gurguramuu didee hiriyaan abbaa koo kuni deemii waa fudhadhuu koottuutii na harkaa qabii asitti beellii fi dheebuun nu ajjeesee jedhee abbaa kiyyaan erga. Yeroo abbaa kiyyaan ergu abbaan
abbaan kiyyas nyaatee dhugee erga dhufee booda amma immoo dabareen kan keetii deemii nyaadhuu dhuguu koottu jedhee abbaan koo riyaasaa ergaam. Riyaansaas tole jedhee deemaam. Gidduutti gara ganamaa sangaa bituuf namoonni barbaadanii haa ta'uutii garuu walii galuu dadhabani suni achuma gabaa keessa waan turaniif kottu fudhu sangaa kanaa jedhee abbaan kun waamaanii. Yeroo kanatti namoota maqaadhaan hin jirre sadii beenyaa yookiin immoo wabii godhee abbaan kiyya achuma too dhaabbatanii namoota bitaniin illee goyyoomsuun sangaan akka kansaa ta'etti haasofsiisuun gabaa keessaa baasee waraqaa walii mallatteessanii. Abbaan koo maallaqa jalaa fudhatee gara mana isaatti deebi'ee. Abbaan sangaa faanuma abbaa koo irra dhufee sangaa koo akkam gootee yeroo jedhuuni sangaa maalii jechuun abbaan koo nama kana ganee. Abbaan kiyya nama akkanaa qabeenya namaa baay'ee jaallatudha. Yeroo kanatti abbaan sangaa battaluma abbaa koo mana seeraatti himachuun himata irratti banee. Kana gidduutti abbaan sangaa naaf murteessaa dhimma kana argeera kan jedhe namoota maqaa sobaatiin mallatteessanii keessaa dargaggeessa tokko qabatee mana murtiitti dhiyaate. Dargaggeessi suni akkuma abbaa koo nama hattuudha. Faayidaa barbaadeeti bakka sana dhaabbate malee dhugaa harka isaatiin godhe murteessuuf miti. Waraqaan walii galtees harka isaanii irra waan hin turre dhiibbaan isaa himata achi butuuf yoo ta'e malee wanta ragaadhaan mallattaa'ee sangaa bulee qalame irratti dhiibbaan inni geessisu baay'ee xiqqaadha. Abbaan sangaan isaanii eenyutti akka gurgurame malee sangaa isaanii argachuu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo sangaan bulee maqalame. Kanaan maarree abbaan koo dargaggeessa isatti murteessuuf ka'e walakkaa maallaqa sangaa kanattiin hin gurguree siif hin kennaa anarratti hin murteessiin jedhee walii galee. Tole jedhee maallaqa sana nan argadha jedhee dargaggeessi kunis guyyaa mortee wabiidhaaf waamamu lakkii ani abalu malee abalu sangaa qabatee dhufuusaa hin argine. Sangaa kana immoo akka isaan durumayyuu walirraa bitan nan beeka jechuun inumaa dubbii gara himataatti wabiin garagalchee. Kanaan wal falmanii booda naannoo baatii sadiitti abbaan koo bilisa bahee. Erga bilisummaansaa mirkanaa'ee booda wabii ta'ee dargaggeessi murteesse kuni walakkaa maallaqa koo naaf kennikaa yeroo jedhuuni abbaan koo nama ganudha mitiire kan namaa maallaqa nama barbaadu malee kansaa kan namaaf kennu miti. Yeroo kanatti abbaan koo anoo maallaqa sana fixeeraa yeroon horii gurguru siif hin kennaa jedhee waadaa galeefi. Dargaggeessi kuni baatii tokko, baatii lama, baatii sadii eegee yeroo dadhabutti akkana taanaan horii kee halkan tokko dhufeen dallaatii siyaasaa haalan ittiin kana godhummoo atis ni beektaa anis nan beeka jedhee abbaa kootti dhaadhataa. Abbaan kiyyaa kana hundumaa gochuurra intala koo anaatiin maaliif siif hin kennu jedhee gaafataane. Dargaggeessi kuni hin fuunellee waan na tureef tole jedhee baay'ee gammadee intala kee naaf kenni jedhaanii. Inni toleef wal jaallateeti gaa'ela isaa dhaabbata. Ani immoo bifa kanaan abbaa kiyyaaniin namatti gurguramaa. Dargaggeessi kuni har'a burin jenne otoo haati kiyya iyyitu manaa na baasee otoo ani iyyuu hiriyoota isaa lamaan waliin na qabee gara mana isaatti guyyaama sana na fudhatee galee. Abbaa bifa kanaan ijoollee isaa gurguratuun qabaa. Eega sanaa kaasee na gudeedee dirqiidhaan akka garaasaa natti fayyadamuu jalqabee. Gonkumaa ni baddi jedhee waan na yaaduuf manaatiin an baasuun fuulduraaf duubaan natti qollofee manuma keessayyuu akkan gara balbalaatti illee hin siqneef qoree balbala jala naqeeti natti cufee deema. Bifa kanaan jireenya kana jiraachuun jalqabee hin turres nan ulfaa'ee waggaas otoo hin guutiin daa'iman godhadhee. Hundaafuu daa'ima godheera mitiire haati kiyyas takkaa taatee yaa ilmoo koo jireenyuma dhagaa kanuma jiraadhu naan jettee narratti murteessite. Anis filannoo gara biraa waan hin qabneef manaatii abbaa kiyyaan wantan gurgurameef jireenyuma kana tole jedhee fudheen hanni abbaa koo hatee kan inni nu nyaachise yoom afaan koorraa dhaabbata otoo hin jedhu ammas mana hattuutti galeen abbaan manaan koo immoo hattuu abbaa kiyyayyuu caalu ta'eetiin argadhe. Lubbuun ilma namaa harka isaanii irratti hanga lubbuu handaaqqooyyuun geessu. Ni waraanu, ni ajjeesu, baadiyyaa waan na ta'eef ni badu, araarri ni bu'a,
qe'ee warra namoota ajjeesamanii hiriyoota isaanii waliin wal ta'uun ni doorsisu, lubbuu isaaniif sodaatanii ni buqqa'u. Baatii tokko baatii lama keessatti maatiin hedduun abbaa manaa koo fi hiriyoota isaa sodaatee buqqa'uu ni danda'a. Seenaan kun biyya fagootti Afrikaan alaatti otoo hin taane kan inni ta'aa jiru qe'ee gandadhanii dhaladhee guddadhe keessatti. Kanaan otoo jennu barri akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 ta'e. Qaamni maqaadhaan adda bilisummaa Oromoo jedhee of waamu haa ta'uutii garuu Oromummaan maal akka ta'e illee hiikee kan hin beekne dargaggoota baadiyyaa naannoo keenyaa walitti gurmeessuu jalqabe. Abbaa kiyyaatiin immoo itti gaafatamaa ganda keenyaa godhe. Dargaggoota waraana kanatti seenanii leenji'anii keessaa abbaan manaan koo warreen duraati. Hiriyoonni isaa namoonni lubbuu baasuudhaatiin beekaman hundi isaanii leenjii meeshaa waraanaa akka baraniif barsiifamanii dur kan mana jiraatan bosonatti galanii mootummaa otoo hin taane uummata magaalaa qeequu jalqabanii gara galgalaa keessa gadi dhufanii magaalatti dhukaasanii asii ol deebi'u. Kanaan maarree waraanni mootummaa si'a hedduu gara bosonaatti galee lubbuun isaas dhumee lubbuu dargaggoota kanaas fixuu yaalee ture. Haa ta'uutii garuu dhokatanii waan dhukaasaniif eessa akka jiranillee beekuun rakkisaadha ture. Waraana kanatti seenanii waggaa 2 booda abbaan manaan koo ajjeefamuu foonsaas bineensi achitti nyaatamuu yeroon dhagahu baay'een gammadee dhugaayyuu anatti hin fakkaanne. Innis halkan kan dhufu ture yeroo dhaabutti dhuguma ni ajjeefame jedhee amaneen dhiiran ofii barbaadu akka abbaa manaatti ofitti galfadheen du'ee abbaa manaa koo dhaga'een baatii 2 booda waliin jiraachuu eegalee. Haa ta'uutii garuu dubbiin sirriin turre. Abbaan manaan koo baatii 6 booda sanuu gara kiyyatti bilbilee dhiira ofitti galchite yookiin ofirraa baasi yookiin immoo si'i abbaa manaa kee daa'ima koo walirratti sin ajjeeseen bahaa jedhee na dorsisuu eegalee. Anis akka ati kana na gootuuf rabbillee dabarsee sitti nan kennu jedheen arrabseen bilbila ofirraatii cufe. Kana natti dubbatee guyyaasaa abbaan manaan kiyya hojiidhaaf manaa bayatoo deemuu daandii irratti galaafatanii. Gochaa kana kan raawwate abbaa manaa koo akka inni ta'e beekeen daa'ima koo akka inni na jalaan ajjeesneef gara haadha kootti ergeen mana koo keessa taa'een isa eeguu jalqabe. Baatii tokko booddee halkan bakka namni hin jirretti qofaa koo bakka hin jirutti hiriyoota isaa warra kaan dursee mana galchee eenyullee akka mana hin jirre erga sakatta'atee booda albee qabatee yookiin foon keen kukkuta yookiin afaan kee qabinaan jedhee manatti natti seenee kan narra jiru albee fi meeshaadha waan na ta'eef homaa gochuus ta'e dubbachuu hin dandeenye. Dhufee akka barbaade natti fayyadamee deeme. Yeroo dhufu kanatti miilli isaa tokko harki isaa tokko guutummaa guutuutti fayyaan turre. Fuulumti isaallee irraa boccoqee ka'ee malaaxaa ta'eera. Dhuguma nama ajjeefamee du'ee ka'e fakkaata. Kan na bira jiru hiriyoota isaadha waan na ta'eef homaa waan tokko gochuu hin dandeenye. Sanaan booddee guyyaa biraallee akkanuma hiriyoota isaa waliin halkan qixxee mana koo dhufuun natti fayyadamuu dhufe. Bifa kanaan guyyaa tokko inni na waliin ciisaa otoo jiruu qaamni mootummaa dhukaasa gara naannoo mana keenyaatti yeroo godhu hiriyoonni isaa fiiganii mana keessaa bahanii akka isaaniitti fiiguu akka isaaniitti miliquu waan hin dandeenyeef mana keessa ana bira dhokatee maaloo adaraa guyyaa kana qofaa na baasi kanaan booddee sitti sin dubbadhu mana keessin dhufu jireenya barbaadde akka ati jiraattuuf wanta si barbaachisu hundumaa siif hin godhanaan jedhee. Sababiin isaa hiriyoonni isaa yeroo deeman mana keessatti meeshaalee hin dhiisnee fi kan ittiin anaatiin dorsisu hin qabu. Harkisaas miillisaas miidhamaadha waan na ta'eef otuun darbadheellee nama kufuu danda'udha. Yeroo kanatti ani gumbiin midhaanii jira as keessa dhokadhu jedheen yaabduu yookiin immoo masalaalii kenneefiin gumbii midhaanii keessa sakaa'een hafuura akka baafatuuf qofa bakka xiqqoo hambiseefiin gumbii ittan cufee. Dhukaasa kana dhukaasaama gara mana kiyyaatti dhufanii balbala kiyyas rukutanii sodaachaa balbala yeroon banu ati mana kana keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo soorta mitii siif jedhee gandi kuni nagaa ta'uu hin danda'u yeroo naan jedhan lakkisaa dirqiidhaan mana koo dhufu. Kunoo abbaan manaan koo immoo gumbii keessa dhokatee jira qabadhaa akka barbaaddani godhaa. Isaantu dirqiidhaan akka fedha isaanii na gochaa turanii malee ana miti. Abbaa manaa koo kan ajjeesan isaanidha. Onnee maaliin namoota kanan deeggaraa narraa fudhaa jedheen
abbaa manaa koo jalqabaa nan qabsiisee battaluma fuudhanii magaala keessatti guyyaa adii ajjeesanii homaa waan tokko natti hin dhagahamne ija kiyya fuulduratti ajjeefame. Anis kanaan booddeenis lubbuudhaan jiraachuu waan hin dandeenyeef yookiin na ajjeesaa yookiin immoo mana hidhaa kana keessa na jiraachisaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isaan mana hidhaatti na galchanii fedhiidhaan mana hidhaa keessa jiraachuun jalqabe. Sanaan booddee maal jedhame yoo odeeffame gaariidha. Intalli obbo Abaluu obbolaan ishee Arfan waraana adda bilisummaa Oromoo keessa bosona kan jiran goota keenya dabarsitee kennite jechuun narratti odeeffamuu jalqabe. Dhuguma yaa saba hattuutu gootadha. Nama lubbuu qulqulluu baasutu goota jedhamee faarfama. Toora sooshaal miidiyaarra suuraansaa maqaansaa akka ajaa'ibaatti raafamuu jalqabe. Anaan deeggartuu mootummaa na golchuun deeggaraa mootummaa otoo hin ta'in maqaa na balleessanii keessa kiyyanatu beekamitiire. Anoo anadha jalaa miliqeera. Obboloota koo dhiiraa lama bosona keessa jiran achumaa obboleettii keenyatu ilma keenya goota keenya nyaate jechuun battaluma na jalaa ajjeesanii. Yeroo sanarraatii kaasee obbolaan koo haatiif abbaan koo qe'ee jiran na jalaa dhumuu danda'u jedheen gara magaalaatti akka isaan naaf galaniif waraanan kadhadhe. Waraanni achii baasee magaala naaf galchee. Hogganaa waraana bosona keessa jiru jechuu kan hin danda'u abbaan koo magaala baatii lama erga jiraatee booda saba kiyyaaf qabsaa'een du'a malee sodaadheen baqadheen magaala kana keessa hin jiraadhu jedhee gara waraanaatti dabalamuuf yeroo deemu qabeenya kee qabdu gurguriitii nutti dabalami jechuun mana lafa horii mataaf qabu abbaan koo gurguree isaaniif kenne. Akkuma isaaniif kenneen akka ijoollee kee lamaan ajjeesne siitiin hin tuqnu qabeenya kee fudhanneerra haa ta'utii garuu nurraa deemi nu ganuu dandeessa jechuun abbaa koo ari'anii. Abbaan koo sanaan booddee kallacha lubbuu balleesseera jedhee ijoolleen koos yoom manatti deebi'e naaf hin hilani jechuun harkasaa mootummaatti kennee yakkeera jedhee kan inni ofirratti dubbateen mataa isaatiin waan amaneef lubbuun namootaa immoo yeroo yerootiin darbaa waan na jiruuf mootummaan illee ajjeesurra jechuun hidhaa irratti murteessee mana hidhaa keessa jira. Bifa kanaan jireenyi keenya bittinnaa'ee ani baatii muraasa hidhameen haati kiyya maallaqaa ganta'e gudunfitee naaf kennitee jennaan gara magaalaatti dhufeen nama barbaaddadheen piroosesii biyya hambaa jalqabeen inni illee garaa natti jabaatee dafee naa dhufuu didee naannoo baatii 6 mana namaa galeen eegaa tureen yeroo inni naa dhufu gara biyya hambaatti godaanee. Qaamni barate qaamni waa'ee Oromoo beeku qaamni bilisummaan maal akka ta'e sirriitti hubate otoo qabsaa'ee du'ee goota miti maqaan gootaa olii kennameeyyuu nama hin gaddisiisu. Asii garuu maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin ani waraana adda bilisummaa Oromoodhaaf jechuun hawaasa naannoo isaaniillee namoonni hin kabajne barnoota hin dandeenye hannaa fi ajjeechaadhaan ganda keessatti kan beekaman seera qabeessa of gochuun of gurmeessanii bosona galanii rifeensa guddifachuun ani gootadha yoo of jedhan dhuguma kuni sobadha. Duruu yakkamtoota duruu mootummaan kan isaan barbaadu duruu uummataaf kan hin taanedha. Isa kam maqaa gandaarra darbanii maqaa saba guddaa qabatanii maqaa saba guddaan sobuun anaan goota dabarsitee kennite naan jechuun maqaa na balleessu nama ajaa'iba. Dhuguma yoo akkanatti ilaalamu rasaasa qabatee bosona keessa jooree roobni beelli walirratti furee yeroo akkanaan jiraatu goota fakkaataa. Haa ta'uutii garuu qabeenya uummataa saamuun horii isaa qaluun horii isaa hatuun namootatti bilbilanii maallaqa hamma kanaa fidi jechuun doorsisuun ilmaan jalaa butuun gootummaan faarfamu gootummaa sagamii. Dhugaadha barnoota digirii barnoota maastarsii barnoota doktoreetii qabatanii bosonatti kan seenan kan qabsaa'an ilmaan Oromoo qulqulluun beektonni akka jiran sirriitti nan beekama. Haa ta'uutii garuu jechin amma dubbadhe kamiyyuu gootota qulqulluu uummataaf of wareegan gonkumaa hin ilaallatu. Shakkiifillee isaan biraa waan tokko hin qabu. Maqaa isaaniitiin waamamuun dhugumatti nama boonsa. Dhiiga isaaniitiin Oromiyaan har'a jirtullee ijaaramtee kan jirtudha. Haa ta'uutii garuu jirtiin ganda keessa tokko 5 tokko 10 wal gurmeessitee rasaasa lama qabattee tulluurra dhaabbattee gadi dhukaasuun uummata magaalaa kan doorsistu yoo deemanii barbaadan eessa akka isheen jirtullee kan hin beekamne injiraan uummataa hanna isheef rasaasa tokko 5tti waan qabatteef qofa uummanni kan sodaatu isaaniin jechaan jira. Obbolaa koo warra galaafate abbaa manaa koo kan ajjeese anaan immoo biyyaatii kan na baase isaaniin hin jedha. Isaan gootas miti Oromoos miti jireenya koos jireenya maatii koos kan balleesse isaanidha. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a.
Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan akkanumallee dhuguma Oromiyaa keessatti maaltu gaggeeffamaa ture maaltus gaggeeffamaa jira jettanii akka ajaa'ibsiifattan akkuma kiyya akka dinqisiifattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.